jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee mangistuu YouTube chaanalee kan taatan bakka jirtanitti nageenya fi jaalala waaqayyo isiniif haa baay'atu hunda dursee kun hawwi kiyya yeroo hundumaati baga nagaan dhuftan gara chaanalee kiyya isinin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti akkana wajjin turtan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha akkasumas warroonni maatii chaanalee kiyya kan taatan subscribe commenting yaada keessaniin na cinaa dhaabbachuudhaaf galatoomaa guddaan isin galateeffadha galata qabdan isin jechuun jaaladha warroonni immoo jitu kara chaanalee kiyyaatti dhufuu barbaadan fayyisee mangistuutti charchi gootanii kara chaanalee kiyyaatti yoo dhuftan simachuun jaaladha egaa baga ayyaana masqalaatiin isiniin gahee hordoftoota chaanalee kiyyaa isiniin jedhee jira amiin baga wajjumaan nuun gahee egaa akkuma argitan hababa masqalaa barbaada gibbii keessaa osoo deemaa jiru hababoota adda addaati kanan argadhe garuu hababa masqalaa argachuu hin dandeenye sababni isaatis hiriyaan tiyya kan baay'ee wal jaalannu kan bakka namoonni jira miti hiriyaan amma fakkeenyaaf nuti Facebook irraan karaa adda addaatirraa wal barree hiriyaa kan taanu jiru garuu isheen kun immoo ishee hiriyaa dhugaa hiriyaa maatii jechuun gama tokkoon obboleettii jechuun danda'a gama tokkoon maatii jechuun danda'a gara tokkoon hiriyaa jechuun danda'a hawaasa jedhee yaammadha isheen kun kan masii jedhamti yeroo biraa chaanalee kiyya irratti guyyaa anas ejjimmoo waaqayyoo ta'ee gara biyya kiyya gale kara chaanalee kiyya fidee chaanalee kiyya irraan isin barsiisuu hin danda'a ammaaf garuu profaayilii irratti profaayilii video kanaat irratti hin argitan jedhee tayyaadha kanaaf isheetu yeroo masqalaa yeroo qaamee nuti ijoollee baadiyyaatti guddanneedha loon tiksaa guddanne yeroo loon tiksinu ababaa walitti gurrannaa yeroo qaamee bakka seena baay'ee wajjin dabarsine ta'uu isaatti na yaadachiise kanaaf gara chaanalee kiyyatti har'a qabadhee isin dhiyaadhe akka ajandaatitti isheetu ababa masqalaa walitti funaanee suuraa kaaseenaa ergee anillee ababa masqalaa seenaan akkuma jirutti yaadadhe ababa masqalaa tan barbaada jedhee yeroo gibbii keessa deemu ababaawwan hedduutu jira baay'ee gibbiin keessa jiraadhu baay'ee bareedaa kan ta'e naannoon isaa ababaadhaan kan guutame ababa gosa adda addaatiin akkasumas kan akka maangoo killimbee nyaata fuduraa adda addaatiin kan guutame baay'ee kan namatti toluudha እና አኔ አበባ መስቀል አርጋችሁ እንደንደኛ እጅ ከሰቲ ከነን አርገደ ከነ ከማንጎ ቃራ ሽንኩርት አበባ ጎሰባየን አርገደ ከናፉ አበባሽን አበባ መስቀል አርጋችሁ እንደንደኛ ገሩ አበባው ተበበሬዱት ጅራ አከሱመስ ግልግላ yookisabbaara ababa babbareedatu jira garuu ababa masqala kan akka biyya keenya baay'inaan keessan jiru ababa garuu ababa gosa baay'eetu jira akkuma argitani kanaafuu ababa argadhee erguuf waan hin dandeenye ababa gibbii keessa jiru walitti guure nuti ababa argadhee jira ababa gosoota hedduun qabaayyuu jedhee ishee beeksisu kiyyarraan kan ka'e kara keessanitti dabarsuu danda'e egaa hordoftoota chaanalee kiyya warroonni chaanalee kiyya subscribe like gochaan jajjabeessitan galatooma irra deebi'an isiniin jedha ammas immoo YouTube viidiyoo kana laaltanii akka biraan dabarre subscribe like akka gootan kabajaa fi jaalalaanan isin gaafadha ayyaana gaarii isin haa ta'u isiniin jedha mee ammaaf masmurii wajjin na waliin tura
hiriyyanti yetuun jechuudha amma yeroo masqalaa osoo hin ta'in yeroodhaan hayyaanota dhufu akka ajandaatti qabatee kan na yaadachiisu ishee kan turteedha. Dhugaa baay'een ishee kabaja baay'een ishee jaaladha. Yeroo baay'ee guyyaarree isheen tuni kan turte biyyoota Arabaa Dubaay turte. Yeroo isheen Dubaay jirtutti jechuudha. Guyyaa ani yeroo baay'ee guyyoota nan dagadha guyyoota qabuu danda'u amantaadhaan illee baay'ee nama cimtuudha. Guyyaa Dabra Zayitii tinan bakka har'aa daddafee tanan dursee bagattiisi ga'e jechuu qaba jedhee isheen baay'ee guyyaalee perfectly baay'ee beekti. Kanaaf ani immoo YouTube jarjaree har'a daddafee tan bakka guyyaa Dabra Zayitiitti si ga'an jedhee bakka guyyaa Dabra Zayitii osoo hin jedhin bakka guyyaa gabata dhiqaatti si gahee jedhee sagalee ergeef karaa WhatsApp የኛን ዋሻው እምነቱ ጸበሉ አናፍርም ትምክህታችን ነው መስቀሉ የኛን ዋሻው እምነቱ ጸበሉ አናፍርም ትምክህታችን ነው መስቀሉ የኛ ነው የኛ የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ ያላት